السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو بقى جراتن وردوتا في جالتمتوتا وروني دودولا شو جالت ترجمتن أكم عافية جسن جريني مالكات الحمد لله يا رب العالمين. أنا برا بريدا أشياء ما حركفوني warroonni amantaa biraa jalattis argamtan bakkuma jirtanitti nageenyanii fi rahmanni rabbii kadhuma qabni isin biraa jiraatu isiniin jecha obboleeyyan kan koo dudulaa shoo maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu wanni ani qabadhee dhufee obboleeyyan kan koo waan guyyaa har'aa caaltuun gadhiiste san argitanii jirtanii namni hundinuu akkuma quba qabutti ta'ee obboleeyyan ko wanni deemaa jiru wanni caaltuunis hojjette waan hedduu takka nama sodaachisaati. Namni waan akkanaa kanaan wal hin eegu hajjiinis waan godha jedhee saayidoonis ofirraa eeguu hin danda'u. Maaliif yoo jettan obboleeyyan kan koo waan isin haasofte dhageettaniitiin jirtanii jaartiin hajjii wanni anasiin viidiyoo tana hatantamaan qabadhee isin dhufeef obboleeyyan kan koo saayidoon akka ufeegu saayidoo ufeegi hajjii irraa ufeegi hajjiin hojjadhu jennaan ima hojjata udduuba hin dee'u jechuudha. Waan namni itti ergirraa udduuba dee'uu hin danda'u. Of duuba dee'uu hin danda'u jechuudha obboleeyyan kan koo dhiifama. Kanaafiyyuu akka of hedduu achumaani dabalatee jechuudha. Abdii atillee yoo saayidoo dhabanii siillee hin dhabnu jedhanii gara hin taaneen gara ofirraa hin eenneen si miidhuu danda'anii akkasii hin miine jabeessiitii ofirraa eegi. Hajjiin bakka itti ergan ima dhaqaa ima godhachuudha waan kana. Kanaafiyyuu sirriitti of eegi. Namni of eeguu caalaa rabbii nama haa eegu. Wallaahi yaada hamaadha. Yaadni kun yaadni namni illee ofirraa eegu hin eenne jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eegaa isin lamaanii caaltuu atillee of eegi. Tokko keessaa tokko dhabe tokko galaafachuu hin dadhabu jettee isinitti ergiti. Caaltuun keessattuu waan ofii godhatte baadhadhu akkuma baadhattetti baadhu. Maqaa keetiif jecha namni illee lubbuun namaallee bahuu deemti. Rabbiin lubbuu namaa haa oolchu. Saayidoollee akka jarri itti yaadde akka isin itti yaadde san rabbi hin godhini. Fuulaa fuulatti rabbi walitti haa fidu. Ammallee mana hidhaa sanitti akka achitti deebi'u of godhaa jira. Hajji viidiyoo tana yoo dhageeffatte jaartii mujrima jala deemte atis mujrimuma atillee mujrimuma akkasiiti. Mujrimni lamaan yoo wal argate waliin dhufee maal ta'a? Mujrima irra caalaa san ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu akka wal barsiiftanitti wal barsiiftanii jirtanii waan wal barsiiftanii jirtanii namni jaarsa jaartiin waan khayrii barata jennaan waan hamtuu irra deemee waan hin taaneen wal barsiiftanii wal rakkisu jirtanii. Inshaallah ammallee rabbiin inshaallah fixa isin hin baasin. Nama waan namni fi rabbi hin jaalanne dalagu rabbi yoomuu fixa hin baasu. Rabbi haa qabu. Rabbi sin haa qabu. Wallaahi inshaallah rabbi sin qaba. Maaliif irraa dhaabbadhaa inni isin dadhabneetiin jirra. Iyyinee isin dadhabnee nu dhageeffachuu diddanii jirtanii hangoon kenna malee jettanii jirtanii inshaallah hangoo ofiitiin rabbi sin haa qabu isin jedha. Kanaafiyyuu ufeegaa isin jedha. Caaltuu ufeegii abdii ufeegii saayidoo ufeegii. Namni amma wanni kana sirratti xiinxallanii wanna jedhan saayidoodha. Saayidoo rabbi si haa eeguun sin jedha deddeebi'eetiin